jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast Oromiyaa International Broadcast irraa oduu arraaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra oduu waliinan Khaliif Abdullaatiin. Manni murtii federaalaa Dhaddacha yakka lidataa guyyaa har'aa beellama hidhamtoota siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiran ilaaluun murtii dabarseeti jira. Himata shororkeessummaa abbaan alangaa himatamtoota kanneen irratti banee ture kufaa taasisuun mirga himataa fooyyessuu dabarsuusaa bukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Gammachuu Guutamaa himanii jiran. Dabalata gabaasa kana akka itti aanu kanatti simbiraan geenya. Manni murtii federaalaa Dhaddacha yakka lidataa guyyaa har'aa beellama hidhamtoota siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiran ilaaluun murtii dabarseeti jira. Himata shororkeessummaa abbaan alangaa himatamtoota kanneen irratti banee ture kufaa taasisuun mirga himataa fooyyessuun dabarsuun isaa bukaattoon hidhamtoota siyaasaa obbo Gammachuu Guutamaa himeeti jira. Galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti kan himataman namoonni 24 dhimmi isaanii har'a ilaalamee jira. Dhaddacha kanarratti himatamtoonni hedduun argamanii hordofaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoos bakkichatti argamuun murtii darbuu dhaggeeffataniiru. Abbootiin alangaa fi abukaattoonni ziyaadni falmii isaan dhiheeffatan mana murtiin dhaggeeffatameera. Beellamni guyyaa har'aa kun jala murtii dhaga'uuf kan beellame yoo ta'u jala murtii himataman deebii abukaattota sababeeffachuun dhiyaate kanneenis manni murtii federaalaa lidata qabxiilee abbaan alangaa himatamtoota kana irratti himate keessaa muraasa kufaa taasiseeti jira. Qabxiilee murtiin irratti darbe keessaas jalqaba irratti dhimma himatamtoota kana manni murtii federaalaa Dhaddacha yakka lidataa ilaaluuf aboo hin qabu kan jedhu kufaa gochuudhaan himata kana ilaaluuf manni murtichaa aangoo gahaa qabaachuusaa murtiin dabreeti jira. Itti aansuunis dhimma himatamtoonni mana murtiitti dhiyaachuu akka hin dandeenye xalayaatiin ibsatan ilaalchisuun deebii manni murtii kan himatamtoota poolisiidhaan haala dhiyaatan jedhu irratti obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed komee qaban ibsaniiru. Komee kana boodaas manni murtii wal hubannaa malee akka hin dabarreef dhimmicha irratti akka deebii isaa kenneera. Dabalataas ammoo iyyannoo himatamtoota kanneen abbaa alangaa federaalaa yakka nuti hin qabneen maqaa nu xureessuu miidiyaaf ibsa laatee jedhu ilaalchisuun manni murtii deebii kennuun abbaan alangaa federaalaa himatamtoota ta'uu keessan malee waan maqaa balleessaa ta'e dubbanne deebii jedhu kenne. Manni murtii federaalaa Dhaddacha yakka lidataa oolmaa isaarraatiin galmee yakka himatamtoonni kun ittiin himataman keessaa qabxiilee 6 hanga 10 jiran kufaa taasiseeti jira. Innis yakka meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabaachuu jedhu kan obbo Jawaar Mohaammed ittiin himataman manni murtii federaalaa deebii abukaattonni barreeffaman dhiyeessan irratti hundaa'uun labsii seera yakkaa caqasee himata kana kufaa taasiseeti jira. Himata sadaffaa ta'uudhaan kan abbaan alangaa himatamtoota kana irratti bane labsii shororkeessummaa galmee obbo Jawaar Mohaammed ittiin himatame manni murtichaa kufaa taasisuun mirga abbaa alangaa himatichaa fooyyessuu ammoo dabarseeti jira. Manni murtii federaalaa Dhaddacha yakka lidataa obbo Jawaar Mohaammed irratti yakki dhiyaate ulaagaa labsii shororkeessummaa himachiisuu akka hin dandeenye jedhu yoo ta'u abbaan alangaa garuu sababaa fi ragaa yoo qabaate irra deebiitiin himatichi fooyyessuu ni danda'a jedheeti jira. Qabxiilee murtiin irratti darbe kan biroo keessaa himannoo tokkoffaa kan obbo Hamzaa Booranaatiin himataman ture. Himannaan kunis miidiyaa irratti yakkaaf uummata kakaasuuf kan jedhu ture. Mana murtii federaalaa Dhaddacha har'a ooleen himata kana keessatti obbo Hamzaa Booranaa miidiyuma kamirrattuu yakkaaf nama kakaase maal jedhe nama kakaase wanti ibsame waan hin jirreef himaticha kuffisuun mirga himannoo fooyyeffachuu abbaan alangaa eegeeti jira. Qabxiilee himannoo kufaa ta'an keessaa kan biraan ammoo deeggartoota shanee waliin ta'uun kan jedhu ture. Qabxiin kunis ilaalamuudhaan manni murtii qaama shanee jedhamu kana beekamtii shororkeessummaatiin nama himachiisuu kan qabu sirriitti hin ibsaminiif himaticha kufaa taasisuun mirga himataa fooyyessuu abbaan alangaa eegee jira. Qabxiilee hiraman kaaniin irratti manni murtii erga murtii dabarsee booda beellama itti aanu irratti qabxiiwwan himataa fooyya'aniif hafan ilaaluuf guyyaa 7 erga laatee booda abbaan alangaa mormii dhiheeffateen wal falmii gamaa gamanaa dhaggeeffatameera. Abbaan alangaa himata fooyyeffannuu waan qabnuuf akkasumas ammoo abbootiin alangaa himata kana baanaan biyya keessaa waan hin jirreef beellamni ji'a tokko akka nuuf kennamu barbaanna jechuun gaafate. Garee abukaattoo fi himatamtoota keessaa ammoo obbo Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa falmii kanarratti hirmaachuudhaan turtii ji'a tokko akka madaalawaa hin taane ibsan. Obbo Dajanee Xaafaas fedhii abbootii alangaa akka nuti mana hidhaa keessa turruudha kanaaf yeroo beellama dheeressuu kan nu himate mootummaadha malee abbaa alangaa tokko miti kanaaf himaticha fooyyeffachuu yeroo manni murtii jedhe ga'aa jechuun dubbate. Manni murtii federaalaa Dhaddacha yakka lidataas falmii gamaa gamanaa dhaggeeffachuun gaaffii abbaan alangaa beellama ji'a tokko jedhu kuffisuudhaan beellama guyyaa 10 booda ammajii 14 bara 2013 beellameeti jira. Godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa bakka Waladdee jedhamutti guyyaa har'aa liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa ilma Oromoo Ahmad Sheemuhee nama jedhamu rasaasaan miila irra dhooytee akka cabsitee jirtu maddeen keenya waa ibitti himaniiti jiran. Akka maddeen keenya kun jedhanitti namni kun tikfatee jiraachuu malee wanti inni hojjetee fi wanti inni balleesse tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Nama loon tikfatu irratti gochi akkasii gara jabeenyummaan irratti raawwatamu waan baay'ee nama gaddisuus jechuun dubbatan.
Oduma daangaa waliin wal qabatuun humni waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa keessatti sochii waraana jabaa gochuun naannolee seeraan kan isaanii hin taane to'achaa jiru jedha mootummaan Itoophiyaa. Haala daangaan Itoophiyaa fi Suudaan jiru irratti miidiyaaleef ibsa kan kennan dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii waraanni Suudaan sochii waraana jabaan daangaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa jiru jechuun isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Itoophiyaan yaada loltoonni Suudaan lafa Itoophiyaa seeraan ala to'atan kana gadhiisanii rakkoo daangaarra jiru karaa nagaan furuuf dhiyeessiteef yaada gaarii agarsiisaa akka hin jirre miidiyaaleen Suudaan gabaasaa jiran jaan. Sochiin waraanaa jabaan amma naannoo daangaa Itoophiyaa keessatti Suudaaniin raawwatamaa jiru yoo dhaabbachuu baate obsi daangaa ni qabaata jechuun lolatti seenuu akka danda'an akeekaniiru. Rakkoo naannoo daangaa Suudaaniif Itoophiyaatti hammaate kana duuba qaamni biraa jira malee guutumatti fedha mootummaa Suudaanii miti jechuun yaada isaanii guduunfanii jiran. Tolega kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcaster Oromiyaa International Broadcaster raawwaduun irraaf qabannee isiniif dhiyeessine kan hanga ammaatti isin biraan gahaa ture kana fakkaata. Qopheessee isin biraan gahuudhaan kan isin waliin ture an Khalifa Abdullaati hanga oduu teenya biraatiin walitti deemnutti nagaan nu tura.